Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa baasee kana booda nagaa fi gammachuu nuuf tahee du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa wixataa akkuma beekamu maayidoot jedhama. Maayidoot yookaan ce'uu jedhama. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa wixataa ce'uu yookaan maayidoot jedhama. Maayidooti jechuun jecha isaa jecha giizii yoo ta'u hiikaan isaa immoo cehee cehuu ce'umsa jechuudha. Bu'uura madda kana irratti hundaa'uudhaan ce'ee mashaggar bakka lamatti qoodnee ilaalla. Akkuma beekamu gaafa ayyaanaa fi faasikaa kan yaadatamudha. Qaban baay'ee isaaniitu jiru. Haa ta'u malee gaafa guyyaa faasikaa waa'ee tokko isaanii dubbachuudhaa fi waa'ee isaanii keessattis immoo Iyyasuus Kiristoos isa fannifame lallabuudhaa fi akkuma qulqullichi Phaawulos waa'ee Gidewoon, Baaraaqi, Simsoon, Yiftaa, Daawit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raajota isaaniitti odeessuu fi immoo yeroo ana hin ga'u Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 jedhee dubbate sana guyyaa tokkotti keessatti waan kana hundumaa ibsuudhaa fi yeroo hin gahu. Kanaafuu manni kiristaanaa keenyaa seenaan kun hundumtuu akka ukkaamamee hin hafnee fi jecha seenaa kana hundumaa keessattis ammoo Kiristoosiin lallabuudhaa fi guyyoota faasikaadhaa booda jiran hundumaa maqaa itti moggaafte. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa wixataa maayidoot yookaan ce'uu jedhama. Guyyaan kibxataa Toomaas jedhama. Guyyaan roobii Alaazaar jedhama. Guyyaan kamisaa Addaam jedhama. Guyyaan jimaataa qulqulleettii mana kiristaanaa jedhama. Qidaame immoo qiddisti dubartoota qulqulluu sanbataa jedhama. Sanbata torbee lammaffaa du'aa ka'uu gooftaa Dagamaay Tinsaayee du'aa ka'uu lammaffaa dilbataa jechuudhaan hojii gooftaa itti ibsiti. Kanaafuu guyyaan faasikaatti aanee kan jiru dafinoo yookaan wixataan maayidoot jedhama. Maayidoot jechuun akkuma armaan olitti ibsame ce'uu jechuudha. Guyyaan kunis ayyaanni faasikaa kabajamee bulee gaafa guyyaa wixataa kan yaadatamee ooludha. Kutaa inni jalqabaa ce'umsa fakkeenyummaa ce'umsaa yeroo kan jennu ta'a. Kunis uummanni Israa'el garbummaa biyya Gibxii jalaa waggaa 430 erga turanii booda Waaqayyo raajaa Musee kaasee dhiphuu gidiraa fi garbummaa lafaa Gibxii jalaa isaan akka baasuu fi akka ajajee fi innis ajaja sana fudhatee fedha Waaqayyoon walaba bahuu isaanii kan of keessatti qabatudha. Waaqni abbaa dhiphuu fi gidiraa uummata Israa'el irra gahu jalaa akka bahanii fi Musee gargaaree yeroo isaa aduun miidhaman duumessaan gaaddisiisee yeroo isaan dheebotan kattaa keessaa bishaan burqisiisuun obaase. Yeroo galaanni itti guute ulee Museedhaan raajii hojjetee bishaan akka gimbiitti dhaabee isaan ceesisuu isaati. Kutaan inni lammaffaa immoo guyyaa fayyisaan keenyaa fi faasikaa keenya kan ta'e Iyyasuus Kiristoosiin dukkana keessaa gara ifaatti, du'a irraa gara jireenyaatti, si'oolii irraa gara gannataatti, abaarsa irraa gara eebbaatti, salphina irraa gara ulfinaatti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti ce'uu keenya yaadachaa Waaqa oolmaa kana hundumaa nuuf oolee
kana ittiin lallabnudha. Inni rakkina keenyaa fi furmaatadha. Inni dadhabbii keenyaaf humnadha. Inni dhukkubbii keenyaaf qorichadha. Inni gaaffii keenyaaf deebiidha. Inni jireenya keenyaaf bu'uuradha. Inni eenyummaa miidhagina keenyaati. Kanaafuu ittiin du'a irraa gara jireenyaatti ce'uu keenya waan beeknuufi guyyaa kana maayidoot jennee guyyaa ce'umsa keenya sana ittiin yaadachaa Waaqa nu ceesise kanas addaafee nabsi jennee gochaa isaa ittiin dhugaa baana. Yohannis 1:3-14 Addaafee nabsi jechuun ceesisaa lubbuu jechuudha. Ceesisaan lubbuu keenyaa kunis Iyyasuus Kiristoosidha. Galannii fi ulfinni daangaa hin qabne maqaa ceesisaa lubbuu keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Egaa amantaan Ortodoksii Tawaahidoo tokkummaa namoota cehaniitti. Kanaafuu namni cehe hin sodaatu hin sodaatinaa. Namni cehe hin raafamu hin raafaminaa. Namni cehe hin yaadda'u hin yaaddahinaa. Amantaa keessanitti jabaadhaa. Ce'uu keessanitti boonaa. Waaqni isin ceesisuuf dhugaa haa baanu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Deessuu haadhasaaf ulfaataa fannoosaaf hanga bara baraatti. Ameen. Baga nagaadhaanii. Du'aa ka'uu gooftaa fi fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos booda guyyaa wixataa ce'uu hundumaan kan ittiin ceenee fayyina bara baraa kan ittiin arganne isa fayyina nu argamsiise guyyaa eebbifamaa kana baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u gochaa isaa oolmaa isaa hundumaaf maqaan isaa ulfaatu hanga bara baraatti. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexana